Abbaan jecha san fayyadame yaanni isaa kan biraa ta'e namoonni biraa immoo jecha san karaa biraatti hiikuu danda'uudhaaf ammala awwaan hin fayyadameef hin qaba jecha san. Ani yeroo ammaan tanaa keessatti kanaa san kimiyaa tana zakkoo san jechuu osoo hin ta'in rakkoo maatii juwaadeerra saahiba xiyyaarra geessan gartee osoo wal hin qoqqoonne naaf inni kunis takko taaneetuma warri dhimmi kun isa dhimmame hundinuu tarkaanfii jara san bakkuma takka irra fudhannaa waan jiru irra dhaabbadeen fudhadhe malee abukaattoo ta'uuf miti abukaattoo namni taaniif ni hafe boo. Ammoo jecha akka dhuunfattee akka adda baaftee tokko kimiyaa qofaa miti zakkoodhaas fakkaattoota isiillee jechuudha. Kiraameedhaas jettee maqaan godhoo hitte. Walumaa. Ammoo isii qofaa mi jechuu saniitiitu jala na laachisa dubbii. Isii qofaa miti jee otoo dhaabbatte. Ja'a. Saahiba xiyyaa laal. Gartee miqa. Anis gama laaleetiin fardi xiyyaas gama laalee fardirraa qufne anis badiin qabu fardi xiyyaas badiin qabu jee takka gartee gurbaan. Badiin tun jidduma tana jirti. Ati suma fakkaatte malee an tokkoffaa irratti niyyaan tiyya isaan san irratti tarkaanfii barbaachisa. Si dura du'eeti isaan san irratti tarkaanfii barbaachisu fudhadhee gartee intala sanis adabbii waan hin jeesi ibsuu danda'uun hin qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota caalaa jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakka jirtaniin nagaa fi salaamanni keenya qilleensa irraan barreessee isin haadha qabuun isin jaaga. Kunoo arraas saahiba xiyyaa Mr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo caalaa akkam nagaa fayyumaa isiniin jechaa jirra jirtu nagaa fayya qabdanii as geenya nagaa qabna. Gammachuun is nurraa ni mul'atti. Gammachumaan nurraa mul'ata. Gaddaas dhiifnee jira. Wanti hundinuu garaan kun udu'aan ajaa hawaasanuu ba'atee kolfatee deemaan. Kanaaf mee caalaa. Egaa akkuma laaltanii agartanitti guyyuu as baataniituma teessanii viidiyoo numaraan olinaadhaa viidiyoo maqoftii teessanii haasawaan olinaadhaa num jechaa jirtanii isinii dhugaadha yaanni keessanis bareedaadha. Garuu haa ta'u yooni fi asbaanee waan takka kanii fi isinii fi waan irra geenye fi waan keessa jirru isiniin ibsine taate maal irra akka jirrus isiniis hubachuu waan hin dandeenyeef hojiin keenyaa fi sakatta'insi keenya wanni hundinuu akkuma jirutti ta'ee ichitiis takka gartee mariis takka waan goonuuf anaa fi firii jaalalaatiis jo'aadeenis namoonni biraalleen hedduutu jira kan nu wajjin dhaabbatee dhimma kanarratti dhimmamee rakkoon teenya gaa rakkoo isaa taateen wajjin dhaabbatus hedduu jira maqaalee dha'uu baannu walumaanuu hirriibaas rafutti hin jirru akkuma dhaaltanii agartanii kanatti hojii teenyatti fufaa jirra bakki isaan intala san geessan furmaatee geessan sanis addaan nu ba'uu didee lookeeshinii isaan keessatti argamaniis ilaa hangama wanni nu rakkisee lafa nuuf haareyaati lafti isaan geessan manneen nuti agarree hin beeyne jechuudha kana waan ta'eef xiqqishoon nu rakkisee garuu immoo inshaallah amma wal jalaas keessee jiruudhaas harkachaa jirra irrattis dhaqqabaa jirra. Mee jaale. Caalaa laal walisni abdanna walisni walittis taphanna walittis dhugaa himna. Amma kumaan si jaaladhu si kabajuun si komadhee taa caalaa keen. Bakka komattee baasaan jabbaari. Baasaan Mustafaare yommuu jabbaari. Jecha ati fayyadamte keessattiin si afaan garagalee beeku. Si afaan garagaluu hoggaan jiru akka biraatii miti maaliif jecha keessa maalirraa jettee abukaattoodha taate. Abukaattoo isii jecha sanii taate moo jecha ati fayyadamte saniitu ta'u. Jechaati maaliif hoggaan jiru jecha akkamichuun keessi noolamu. Rakkoota fi hordoftoota keenya isiniif caalaa wal taa'ee jira jirti naaf caalaa walii galoo walii taa'aadha. Yeroo wal afaan garagalee wal nyaannu bira hin jiru. Yeroo san hin jiru. Fuulduraaf illee taatu inshaallah hin shakkinaa ammoo dhugaa fi hijiba jiru. Yoon dogongores dhugumanatti hima. Bakkee akka jecha kakaate kun dogoggoraa. Bareedduu jechuudhaaf hin jaa. Maaliin jechuu barbaade amma fiidiyoo ati kalee waraabdee gadhiif zakka keessatti. Zakkoo ikraamee abdii kimiyaa. Hedduu miidhaa jiranii ammoo kimiyaan qofti miidhaa hin jirtu jechuun keessan sirra na ilaalchise. Maaliif nin fitadha. Fitadhu haqa qabdaa. Irra hedduu deddeebinee dubbachaa jira caalaa keenya. Hamtuun ilmoo sannaa dhalee jiru jirtii bara. Sheexaanichi guddaan imaamtichi taa'eeti imaamata isaa irratti darbee akka fadhi isaan kana horataa jira akka marqa waliin laaqaa jira. Kuma qabdaa. Bakka gartee isiin ilkeedhaan amma wanti hedduu takka dhugatti akka namummatti akka gochatti na gubu jira caalaa.
خمياء أكسمن نقول جرا كمية جت بكنا من المنجنين فولا خلنا دمور في أبوك أبو بكما نمني رام الرفول ما بخلنا ياتو حتى خليرتي سينيا تشوسن هاي نمني كرجبين يا كيسن هو قاعد بكسا يزول هالتي أجرتو خمياء قفتي ميلو تنجرتو يجون كيسن يسيداف دفاع يتسا تودا نمولسن دباغا أتي حق قبضة وان لا المرة دبي أبا فكاتا دباغا المرة دبي أبا فكاتا إيه جت سن إيه ما أكملتي سيدو في خمياء قفتي ميلو تنجرتو يعني وري خمياء ميلو جرتي خمياء تمامو جرتي خمياء سلسلات أبدني ورجع يا دخل جروف ديفيسا سن كنتي مو إيه ديفيسا سن كنتي خمياء قفتي ميلو تنجرتو مالي جتي فيدمت galatoomii gaafiin teetis gaafii bareedduudha. Natti aaruun keetis jaalalaatti naa qabdu fi kabajaatti naa qabdu agarsiisa. Namni uffachuun sanuu bakka san maaliif fayyadamte jecha san jechuudha. Jecha kan akkamitti dhugaadha. Jecha tokko abbaan karaa fedhetti hiikuun kan danda'u jira. Fakkeenyaaf amma ani abbaan jecha san fayyadame yaadni isaa kan biraa ta'e namoonni biraa immoo jecha san karaa biraatti hiikuu danda'uudhaaf ammala. Awwaan hin fayyadameef hin qaba jecha san. Ani yeroo ammaan tanaa keessatti kanaa san kimiyaattana zakkoosan jechuu osoo hin ta'in rakkoo maatii ju'aa deerra saahiba xiyyaarra geessan gartee osoo wal hin qoqqoonne naaf inni kunis takko taaneetuma warri dhimmi kun isa dhimmame hundinuu tarkaanfii jara san bakkuma takkaa irra fudhannaa waan jiru irra dhaabbadheen fudhadhe malee abukaattoo ta'uuf miti abukaattoo namni taaniif ni hafe boo akkuma sin jetti saahiba xiyya namni abukaattoo yoo ta'uu fi taatellee namni taaniif ni jira jechuu barbaadeeti maaliif nama akka kimiyaa kanaaf miti. Namni ati abukaattoo irraa taatu fakkeenyaaf nama karra takkarra lamarra sadii dhaamsa keessee fi wanni kun waan fokkotaadhaa dhaabbadhu jetteeni xiqqishollee taatu badii irra jiru sinirraa deebi'u yoo taate namni kun xiqqollee taatu gartee ni deebi'aa jetteeti abukaattoo irraa taatu. Nama osoo ati dhaabbadhu jettuun inaada biraa seenee anaawu na balleessuudhaaf deemu barammaa hiriira si boodaan eeggachuu jira. Ati quban qabdu malee faraqaatiyyaan eeggachuu jira amma mana ju'aatee laaqanii amma asii miti. Sambira gizee bitan anaaf dhadhaachuu jiran caalaa hafee furmaate kana dura osoo furmaateen hin qabin dura yoo viidiyoo isaanii hordoftee jiraatte guyyaa abdii qabame abdii baasan caalaa fi furmaate akkana godhuu qabnaa jettee guyyaa isiin zakkoodhaan marii kana gootu ati viidiyoo saniin hordofne na fakkaata. Namni dhaaddatame furmaatetti aanee caalaadha. Anuma faraqaan eeggachuu jira isii booda furmaatee boodaan jechuudha. Nama kana abukaattoo taatoo naan jettaati. Ani jecha san akkaan fayyadameef hin qaba jechi san garuu akkaan abukaattoo ta'eefitti fudhatamuu hin qabu gaa isiniif amma fakkeenyaaf namoonni tokko fi atis akkasitti fudhatan malee an akka kiyyatti garuma san balleessuudha sila akka hin iyyaati garuma sanuu balleessu guruppii san. Jechi amma akkana jettee achi keessa fiidoo dubbatamtee sagalee ta'e dhageeffadhe ani amma akkana waan dubbattee jettee ammoo jecha akka dhuunfattee adda baaftee tokko kimiyaa qofaa miti. Zakkoodhaas fakkaatota isiillee jechuudha. Kiraameedhaas jettee maqaan godhoo hitte. Walumaa. Ammoo isii qofaa jechuu saniitiitu jala na laachisa dubbii. Isii qofaa miti jee yoo ta'u dhaabbatte. Ja'a. Saayiba kiyya laal. Gartee miqa. Anis gama laaleetiin fardi kiyyaas gama laalee fardirraa qufne anis badiin qabu fardi kiyyaas badiin qabu jee takka gartee gurbaan. Badiin tun jidduma tana jirti. Ati suma fakkaatte malee an tokkoffaa irratti niyyaan tiyya. Isaan sanirratti tarkaanfii barbaachisa. Si dura du'eeti isaan sanirratti tarkaanfii barbaachisu fudhadhee gartee intala saniis adabbii waan hin jeesi ibsuu danda'uun hin qabu. Mee dabree biree qabeentootaa fi hordoftoota keenya kophaati yaa uttiin jiru hundi keenya wal quba qabna yaada keessaa dubbiin keenyaas akkuma firiin jee qilleensa hulaa taaqaa hundi ofirraa cufaa jirra. Mana kana waa xiqqishoof akkuma illee irra deebi'eetumaan jaa itti akkamnee waltajjii keenya qaba. Hojii teenya asirraa bobbaan asirraa istiraatejii keenya baajirra istiraatejii ni qabna tolfannee makkaanas bakka mishigiis qopheeffataa jirra. Olumas hin baasini malee waa hedduu hidhannee jirra nutis akka isaan hidhatan daranitti. Akkasumaan isaa baay'ee akka isaan hidhachaa jiran daranii nutis hidhachaa jirra. Akkuma amma jechaa jirru kana uumaata shakkinaa gammachuu gartee hirriiba dhabdanii fi gadditanii garaan isin dhukkubee onneen isin balbalte kana. Isin qabbaneessina. Walumaan qabbaneeffanna silaa oolshaa. Nu harka gahaa jira. Waa hedduu ifaas nu bahaa jira. Wannummaan akkanarra mataa ol qabannee isin garee sheexaanaa waliin taatu sheexaanni yeroodhaaf walii galaa. Hattuun hoggaa maallaqa hattu hannarra waliin galtee jira. Adda fudhatiinsa irratti hoggaa adda qooddatanii
والفتأني جان نهنر ولي قلنيتي أدق أودنا رتي والفتأن أي حتى نقول تولي بلي قلتي إيه نيا هتن هرماننا رتي ولا فان قرقتي إيه ده تنتي رتي أنا رمضة أنا ترى لقي بكسان لقي وان سنفود إيه أتني أقرتي أنا سنين أركي خنر ولا لنيا أنا درا أركي أتني تفوته خلوان تدبي أكسيتك كامية يا ده بلي جالا تنافو أنا كنادي سلا كيسان